Again, so the gift to it yet. But I just gift to manager. والله هجرات يمكن يهدون بونص بدنا هجرات جلته بدنا هجرات ربي أمري فيا ولد معاقل ولد مهندس دكتور بقى هجرات تكاتلي بقى هجرات ربي صاحب بنخي يجيبه ما هذا مناتج جاكراني سيقله جمده تو كتكونته Warbi ma kiyere Jadi garu gafi wayi kan siga faddu jechuudha. ma kiyere jettu warbi Jaaloo gafi wayi siga fachuun barbaadu. Nagaa fadduudde. Gaafiin kee kan siga fadhu. Guyyaa an aareeti guyyaa wal akka tasaa taanee walitti buunee hatta golgonee yookaan jechuun walitti buunee afaan keessa walitti buunee gaafa wal lollee yookaan jidduu keenya lamaanitti qiree wayii uumame. Akkuma nama wayii mukuma laddakan kee jiru qabattamoo obsiteen eeggat. Ani dhugaa dubbachuuf hin jarjaru keessattuu namaan jaaladhutti garaanis nan danda'u waan ta'eef akkasitti hin jarjaru. Namaan hin jaalanne yoon ta'e akkana dheetiin lafa darbasii godha. Garuu namaan jaaladhu harkinuu nan dha'uun hin dhaayoo hin jee. Dhayaa miti bar dhayaa osoo hin taane amma nama tokko tuumaan godhasif fakkaate keessattuu namni wayiifaa. Gaafa friendii isaatiin wallolee yookaan akka tasaa waliin bu'anii kan bira jiru san qabee hin jiraa miti. Wanta akkasiitti jira jechuudha. Mukallee kan biyya jiru mana ijaaratanii waan jedhamtu wayiitti natti fakkaata. I don't know hin beeku. Waan akkasii san argaa. Kalaas eegasiin achi dhaqee yookaan ammoo eegasiin akkas taate anillee akkana ta'a jetteetiin duukaa kiyya. Baalish waxxoo sooftaan addaree yaanchii wucii siddisqaan addarii. መባል ነገር አለ አይደለም በአማርኛ ውስጥ አዎ ያባባላል namni tokko kan akkasiitti jira namni laala beektaa yeroo tokko jechuudha keessattuu nama wayiifa jechuudha maqaa namaa kaasuu hin barbaanne hin jiraa miti ollama isaatti amma ollaa jirtutti. Arraan inni khalaas namuma bira jiru akka korbeessaa jechuudha namni tokko. Bakka waan akkasiitti yaa of course. Korbees Abdul Qadiree geemichiree gadhiisee jechuudha. Like argatti. Ani amma weel. Amala akkasii san ni qabdaa waan jedhu wayyaade. Gindee duraan galuu yaadamteerta. Duraan dursii bireetii galatoon. Yaadamuu qaba malee kana booda. Gaafii sirriin na gaafatte gaafii haqaati. Doktor jechuun namni nan kabajuus doktaraas jedhanii warri soddaafiya nama warra soddaafiya duratti fi haadha manaatii duratti fijibuun waan jibbamaadha. Ani namaan jaaladhu odoon qabu odoon nama kana onnee qulqulluudhaan jaaladhu namni sun yoo deemee badii takka balleessee yoo bakka biraa dhaqe just waan itti yaadee godhe yoo taate khalaas already deemee garuutu waan garuu aggaadhaanii fakkeenyaaf. Akkuma waan yeroo tokko keessa tasa waan ta'u itti yaadin amma fakkeenyaaf meeshaa waa bitachuuf gabbee nama wal harkee namaan salaamtaa jee yoo bire dabre itti yaadeetii miti. Waajaa biraatiif bakka san deemee nama sanaatti. Soo kanaafuu haati manaati namaa waliin namni isii afeeree namaa waliin deemtee yoo namni akka tasaa achi argame namaatu achi argame akka nama tokko akka shalamatu maatiitti akka nama tokkotti waan hin taane hin godhu. Hin danda'u. Nama bakka nama sallimaan nama bakka itti barbaanne deebi'ee dhaqu bakkuma san seenu akkam gootu. Fakkeenyaaf itti yaadii hoon biloo ni argisa. Hoon biloo itti himtee jira takka laballee miti. Itti himta garuu inni deemee deemee achuma dhaqa. Akkam gootu. Lakkii. Jechuun waan hin jaalladhu. Haga namatti ni dhani silaa dubbiin illee haga namatti waan qabdi. Agadii utubaan agadii baan qabanii jedhani. Nama jaalattu haadha abbaan keenya jaalataniiti malee jibbaa keenya yookaan diinummaa keenya nu qabaataniiti kan nuti mangisee takka gisee waa balleessine sii gale. Waan nu jaalataniif akka jaraaf sirroon waan barbaadaniif nutti himanii yoo nuti hin dhageenye itumamta biyyatti gaafa ijoollee. Amfaan sirriitti uumame maashaallah akka ajaa'ibaatti. Ijoollummaa fi kun tokko sa'aatiin ijoolleetti guddiftu keessa jirtaati. Dubartiin atiif akka ijoolleeti.
ati abbaa ta'uu fi qabda akka abbaasitti gizee gadi serious taate qotaatti maali gaa wanni kanaan waan akkanaan jaaladhu ammaan booda keessan isin hafte kostar jettee oddaan guyyaa lamaa sadi yootti deebitee diddee achi dheete hitumta fiddee dhukkee raayite tumtee dhukkee raayitee keessa shafu godhu. Kan nuti osoo barbaannu arri hin daabennu baate tuyyuu kunoo dhiira akkanaati guys. Osoo barbaannu arri baafnetu dhiira akkanaati malee dhiiruma jechuun hin jiraannuti. Siifin jiraannu kunoo isaan sirra dhaqe haala ullis. Jattiin baanaan faana bahuu barbaade moo? Jechuun waan akkasiisami. Maal si fakkaate? Jechuun namni tokko amma dubartiin akka ijoolleeti jetti beektaa garuu ammoo bakka abbaa warraa hin barbaanne deddeebi'anii dhaabatuun ajaja keetiitu na fakkaate. Aadaan. Ilaali qixaati jira bara sanillee dhabuun yoo bakka san itti kasin kabachiisne ta'e ammaanuu maal jetti beektaa haadha manaa kan ta'etti gaafa aarte dugda irraa gara galii rafti jetti malee deemita biraa galchi manatti shari'aa jettu dhageen. Jettu. Dugda irraa gara galii rafii halkan sana gabuu bulchii jedhan. Sunis qixaataa beeku. Okkoo. Lola mana keessaati kaa lola xixiqqoo mana keessaatti xiqqoo tana. Wanta goota beektaa miiraa. Lola miidiyaalee yoo ta'e inni jiraatu aaruun jiraatti fuula guuruun jira siyaasitti ta'uun jira itti loluun jira waan akkasii san malee kootu bakka tamaladda jirtutti siquu osoo qaamaan jiraate namni kun akkam jettee yaadda my body lotion. የኔ ውስጥ ለውስጥ የኔ ውስጥ ለውስጥ አይ መዲሎሽን ያጥንቴ ፍላጭ አይ በሬደ ከነው ነው አሁን ናይ በቃ ኮዲ ኸኝ ኮዲ መታ ኸኛት እንደ ስታይላችን እንደ ሙዳችን ጊፍት ዱረ ባፋት ወን ቤኹ ቀብዱ ጊዜ ሲሪየስ ተው ቆቡ ሲሪየስ ተው እንዳ ጊዜ ሮማ ተው ቆቡ ሮማንስ ተው እንዳ ጊዜ ተከተከ እሱ ጌታኒ ሰክሰስ ዩበር ባችሳቴ ቢኮዝ ኒጎተ ጄቱ ያቱ አኒያማ ሃቲመናት የበሌሲ ጎዲ ዮንጄን እንጎት ሞራል መሲቲፉ No, bakka dirrana seeratti ittiin deebi'u anu waan fedhelleeta. Jaartii tiyyataateeti miti osuma jaartii tiyyanteenuu gaafuma nagayaan singiliitu hin goone waan kana sii gale. Of course. So eegaan fuudhee waan godhin amma hin gooti jee wanni tokkoffaa mataaf washuufis hin jiru bakka akkasii ofii xiyyaa harkasi qabee si geessa si waliin deemee si waliin dhaqee si waliin bashannanee aan si geesse gizee haajaa ta'e san geessitan naada waltee habibee eessa jirta okkee dhufuttiin jira dhufee si fuudhee. Dhiifama garuu osoo agammas hin gaafatin turuu kiyyaa mataan si dhiisee. Yaa maashaallah humaa yaadu. Irreegumaa kun. Ay bareda. Ay sisha. Amma isaan koflanii waliin bituu deeman hin diramu. Irra deebi'aa koflaa gafete diddaachuu ifrasinna. Har'a osoo fuula kan keen argiyyoo ooleetiin jedhe. Kottu kollaa efisensi yaadu. Naddu kanaaya. Fuula kan kee arguun akka waan bakka addunyaa tana hunda argadhee wanni ayyaadee naata isaa ka'eetittiin abdiin qaba. Duraayyuu dogongoree bakka hin taane dhaabbadhe. Guyyaa takka bakka san dhaabachuun qabu ture. Dogongora keessa jechuudha. Maal akkasii jedhan beeku. Naa jiraadhu darbiitiin. Maal jedhu? I love you my fiqranyaa hanga si argadhuuf ayyaan bashitanya okay? I know. ያንቺ በሽተኛ ደግሞ መድኃኒቱ እጄ ላይ ስለሆነ ያንን በሽታ መፈወስ ቆርጬ ተነስቻለሁ አታስቢ እፈውሰዋል አንተ እኮ በአማርኛ ማለት ነው ለኔ ለሁሉም ሰው ከሆነለት አንተ መድኃኒት
كهانتي كللم كان إنك أمن كنت من المداني تلم إن دزيبية أمن حلو دكتور نافس سرمي أفان أورومو تمال جد أفان ولي قلان جرد جرليس mirgi singili ayegamu نافس سري وانو مكانيا هاس جمع دي زي أفان أورومو تنتقل نهي مال جد تجارتي ديانتي dili isin jechuudha warri dabilee kuni mirgi keessa malee fedhii keessa malee kaanii mirga namaa eeguun dandeessanii Enu singili miti waan jettu quban qabnu bara. Indam as jiraachuu keessanuu isin harkaan jirtu ijjiti ijaartii tiyya Nama harkaan jiru bara eenyu faa jiraayyuu. Beekan who is this? Ibsaan isin bira jiraa bara. Waan akka waan biyyi abbo sagaleen ta'a abbo sagaleen Ibsaan ta'a bira laan ifaan xiqqoo si bara ifaan cufee jira guys. ibsi shaan as jiraa ijoolleen naa barreessu jirti ibsi shaa goobaan tani saabii xiyya. Waan jaalannaani. Akka nama keenya ka Oromoo tokkotti ni jaalannaani. Ni kabajina obboleessa keenya. Kotu seen kotu. Ati mee akkam amala akka ibsishaa sana osoo qabaatteeti bar guyyaa takka akka nagas hin gaafannin beektaan. Jechuun garaan haadhaa saara buqqeetii jaan Oromoon gisee mafmaftusee garee kaan diimaa godhee kaan gurraacha godhee kaan dheeraa godhee kaan gabaabsaa. Obboleessa kiyya ibsishaan dhugaa garuu onnee qulqulluu qabani beektaa. Maal bila silkii hadda bitate akkanatti harka lamaan qabu maan naga'uma garuu. Tuuta haasaa kamaa saaki. Istaayila karaadha osoo tokko yeroo kuna irra deemaa oolaan taphataa nama akkam akkoo biyya takka yaadadhe. Akkana qabachuun jirta harsaa himaki akkana qabachuun dhufee silkii. Maha waa haasaa Akka tole akkana si afaan mana hin callistu jechuun isheen itti fayyadamtu fayyadamaa bari yeroo isin dubbatti bilbila irra fayyadamu. Maeta doctor. Mukooyi falaqaa Waan jenne asa itu muraddu. kan garuu dhiifama wajji. Namni si ollee sees. Tingili keessaa si hafa saamin jedhe. Jirtaa lubbuu koo. Jira hundee akkamati. Bagana jiraate qaba. Kan jennan. Aloo dhageema. Dhageema. Ailaandi naa ta'uu yoo. Akkaataa ibsaa silkiitti qabatee naatee gamalachuuti laal harka tokko asii baasee. Inni nu lamaan wal biratti argamuun namoota biroo hagara miira keessa galchataanaan indoo Asumaatti taala Ailaandiin. dafni qaama wal bira geenneeti addunyaa tana ajaa'ibsiisu. Salaamtuma maalayyaa nuti waliin taa'ee raahaa godhu silaa harkanii akkam ta'uu jiraatan salaamtaa teenyaaf akkana gisee ba'a. Kana bar. Hedduus ijaaradha. Na ajaa'iba baran nuti jaalali nu wal jaalannu jaalala asirraa tan osoo hin taane jaalala lafaa wal jaalanna. Firii qabdu. Halubbuu qabdu. Of course jaalali nu wal jaalannu jaalala lafaa wal jaalannaa jaalala dhugaa wal jaalannaa. Jiraa miti maal akka jedhee ibsu hin beeku. Naa jiraadhu iskiriin bilbila kan kootii gisee akkana laalu asirraa mul'atta. Baby. Bareedduu tiya. Egaa. Gifti duree tiya. Wasaappii kiyyarra jechuun hin jiramti. Iskiriinii wasaappii kiyyarraa bakka chaatii namaa godhuuni. Yeroo bakka namni tokko dhufee abbaan barbaade I love you barreessee jenni barreessee suuraan kan kee gisee waan achirra jiruuf deebisee namaa miisoo I love you jechi jedhu dhagaa caalana ulfaata. Abshir si amanaa bara. Amantii dhibbarraa dhibba sirraa qaba. Si shakkeetu hin beeku tasuma si shakku. Gaafii akkasii gaafadhu. Na gaafadhu. Fakkeenyaaf abbaa dura du'u rabbitu beeka. Osoo si dura du'eeti. Addunyaa tanarratti hafuun inni haftaan na dhiifte. Duraan dursee
duraan dursee onnee ati beekuu qabdu jiru du'atee rabbiin hin garsiisin odoon an jiru. Yaa namu du'a walii hawu. Diina kennaafuu du'a namni hawwinu walii fi miti. Jin osoo ni haftaadhe baraan garuu ni hafu. Waan ati qabdu hunda guuree kaan sadaqaa kennee kaan ammoo namoota ati jaalattuuf kabajituu kennee duuka kan kee dhufa. Ati garuu ni haftaa. Wanta kan si mootu. Andi nagar maa gaafadhu. Wanni ati sadaqaa baasee dhufa. Duraan dursee odoon an jiru akka ati duutu na ayyame. Yoo garuu odoon an jiru maqaa keetiin sadaqa tujjaariyaa bakka adda addaatti masgida jaaraa yatiima nyaachisaa siigalee sadaqa tujjaariyaa masgida gadhiisaa. Eenyu wajjin jiraattee masgida ijaartatte? Kadamanisuu du'aa'ii fi godhaa qabrii tee ziyaaraa dhufaa sadaqa tujjaariyaa bakka adda addaa dhaabaa sadaqaanii kannaa. Nama jaartiin miila jaarsaa jalan jahannata argatti. Warra soddaa dhaqee. Bira hafeer sadaqaa baasa gara argasiillee masgida ijaara yeroo dheeraa fudhata. Hafeer. Adda deemtes. Already haftee jirta jechuudha bar maal jechuudha qoyi? Amma odoon. Gaafi. Hafeer. Jalaan malaan. Sadaqaa baasee ergasii masgida dhaggeeffadhu si hima. Ati ana booda haftee sadaqaan ati baaftu yookaan ammoo masgidni ati ijaartu maal inni ana booda haftee. Tiifiin maana dhagee. Jara kana laaltee meera. Harka eenyu irraa nyaata harka eenyu irraa dhugaa masgida kana ijaarta garuu. Sun tayyuu. Shaibee dinaa nyaata. Shaibee dinaa. Warra garaan keenya gubate. Obsi. Gifte dureeti. Geessee shaibee dinaa kan gita nyaata nyaata manjatu. Geessee shaibee dinaa nyaata. Ibsaan dokkeeraa godhatu warii. Ibsaa yeroo tokko naaf heeran isaa fi maakii micaan kun qalbiin cabta jaanii si galee firaafi ni jira asliin ni jira doktara. Maa yeroo hundi nyaachisa namni zalaalam sin horatu barnamni. No zalaalam nan horatan aayinoo jechuun garuu natti hin dhiisarree obboleessa isaaniiti. Ibsaan maal naan jaani beektaa si jennee mana kana nyaatan goonu. Na biriigi yoo welcome. Thank you bro. Doktara akkasii yaaliin akkasii ani ammoo niin dalaga. Ofiin hiyyaafuu ni dalagannaan qabeenya ni qabnaa warra naafati miskiinaan qabeenya keenya wal nu daleessa saraatanyaa takkaa lama akkanuma mana keessatti nyaata bilcheessu yoo qaxare taasise uffata dhiituuf nyaata gosa. Rakkoon hin jiru. Kanuu amma kan keessa hin jirre ati saraatanyaa qaxarta mana keessatti akkasii. Saraatanyaa maal sadaqaa fudhannaan ammaa kii. Saraatanyaa qaxara jettee nafaqaa nu biraa dhufu ammaa kii bir. Maal nafaqaa dhufa laa saraatanyaa qaxarachuu barbaadaa yuuqoo inni fuudhaa jedhi kan. Akkana ta'e booddee. Niin dalagaa nama mana keessa mana narraa qulqulleessee nyaatan godhu nama saraatanyaa wayii faamilii irraa ni finnaatan qabeenya waan galaan balleesse. Ayyee badabboo. Maqaa keetiin faamilii. Sadaqaa baasaa amma immoo sadaqaa baasaa masgida ijaaraa. Amma deemee sadaqaa baasee mana ijaaree amma mana qulqulleeffatutti galeeyyuu. Amma saraatanyaa qaxarachuu eegale. Mana qulqulleeffata ofirraa samboona boolluma keessatti. Lakkaa biqqanyaa karuu qaayimaxaaf. Haasillee gaafa goonnuuf. Alla rabbii kiyya. Du'atiyya. Waan kana qara dura keessaan si gaafadha jedhee ture bagaa asirra si gaafadha. No, duutitiyya dura dursee. Amma yeroo duutu kana jechuudha. Ilmoo godhattanii yookaan mucaa intalaa godhattaniitiin du'aattamoo akkuma walii dhuftanii du'aatti. Gizee fedhe haa duusan gizee duu rabbi beekaa. Yoo mucaa argattan ilmoo keettu godhaafi kaa nyaata. Ilmoon diye hagam gootiif ilmoon diye waggaa 18 kennan ni heerumti bari yoo intala taate yoo dhiira ta'e abbaa keessatti heerumtee abbaa keessatti heerumtee lakki zalaalam si horatti. Intala siin naa kanniti intala siin mul'atu. Intala siin naa kanniti. Intala naa haa ta'u.
Intala si nyaaganii intala kaakayyuu ooluuf. Waan fi amma bal ilma godhannee qeen. Thank you bareeddu. Maal jettee? Waan fi ilma godhatee naan ofirraa si jalaa hafuu fi ilma siin jedham. Duraan dursee rabbiin umrii nu haa dheeressu fayyaa gaarii wajjin waan Yaala fagoo jirtaa dhiisi fagoo jirtaa rakkoon. Okke si duuba. Osoo anaati torbeen tokko guddaa jedhee yaada ati fagoo jirta. Si duubaan du'aa hiyyee. Waan giddiidha barbaadama bar giddiidha waan haasoftee waan cafacaftee haasoftee booda dhuftee bar laalaa galatu. Gide malaan. Waan fi obsi bee yaazida waliin hundirini. akka gassi kaa'anii mana fichufa galee. Sun shakkiin qabummaa yoon baaftan fajachuun oolu janaa isa ta'u. Ani garuu maal na fakkaata beekaa? Ibsumaa fi maakiin firraa dadhabaa tanas ilaalle naan jechaa oolan. Naa maakiin nafaqaa si fudhannaa siin jedhee armaa jiddee. Maal goota addatee mana galtee addakee mana keessaa maal goota. Akka ati juute namni na cinku hokkee tanan na dhiibbatu maakii fi ibsisha fuudhuu qabda nan laalaa oolan guyyaarraa lakkii anna dhiisaa. Zalaalama akkana keessaan baanatti na dhiiftee na qolloftee kuttee ani qollofamee jira paaswordiin kiyya isii harka jira. Silkii tokko abbaan tokko paaswordii itti godhatee keessattuu iPhone yoo gatan qofoodha faayidaa. Eeguma du'eeti maal gootan jedha bar gaafiin kiyya kana bar dhiisatama an du'e miti eeguma an du'e maal goota addunyaa kanarra haftee kana bar gaafii kanatti ta'aa jiru. An darbe kalaaf na duukaan dhufuudha mara darsa kenna kan zakaa kennite kan sadaqaa kennite kan maal goote torbeen tokko bulii sii gayaadha. Okkee ji'a tokkichaa san keessa tartiiba irra qabsiisee koonistiraakshina goosisee waa hunda tartiiba goosisee hin dhufu. Ana bira muusi bira kuyin. Asii amma mana ijaaratu iyyuu. Eenyu ijaara mana garuu barnaa ijaara. Amma mana ati keessaa deemte diigee haaroo ijaaratuuf disitaa kee balleesse. Galatoon kuyin. Thank you so much. Waan inni kana ajaa'iba dhugaa na ajaa'ibu jirta dhugaa. Balleessa diigee raaramu. Nadagee jaartii tiyya waliin hundira kana dura maal naan jette waan ofii to'ate. Michoo bareedduu takka agartee sii jaaladhe abiibii fi michoo tan sii jaaladhe naan hin jenne. Maal qabamu michoo san okkee yoo ati Ana dubartii biraa sii jaallata. akkas naan hin jenne deengedda michoo takka agartee fiigaa natti hin dhufne. Gaafa namatti jaalatteef ammoo boolluma san iyyuu namni si kaa'u awwala isa. Ana beeku. Si kaa'ee agarri Daddabee biyyee natti haruun oolu osoo muka gubbaan naqin biyyee natti haruun oolu. Amoora michoo kunarra wal wadduuf murteeffate yaa ibsisha. Ganda dhiisee biyyee si xaffaruu bakkatti. Ni shakka dhugaa ni shakka jettan ni shakka. Osoo amma dhiira amaaraa taatee hin jetteeti yookaan osoo eertiraa taatee akkas nama dura du'aayyuu osoo janaafni kiyya manaan bahin inni jedhamu qopheessaayyuu. Anaa gaafii si gaafatu. Maal gaafii isa Gaafiin gaafadha. Obsi gaafiin gaafadha. Na dhaggeeffadde. Amma rabbiin nutti hin godhini. Osuma jireenya keenya kana fooyyeessuuf tattaaffadhu hojii adda addaa dalagu dingata hojii seeraan alaa dalage waan jireenya keenya nu jijjiiru forever for the rest of our lives. Garuu akka carraa ta'een irra qabame waggaa 20 murteessan mana hidhaa. Waggaa 20 san ta'e. Nama barbaadanii fira isaan awwaal. Maakina jedhanii naasannoo barbaadan beeta. Fuudhee waliin dhaqee. Waggaa 20 san ta'e seenaa hidhaa maal fa'aa godhaan eeydame. Osoo maanta toota iddoo eega. Akkuma wal fuuneen ji'a 3 odoo hin gahin jireenya keenya fooyyeessuuf jecha hojii adda addaa dalagee hojiin san garuu waan seeraan alaa of keessaa qabdi. Garuu mootummaan narra beekee puruuf narra argamee manni murtii nam murteessee waggaa 20 hidhaa nam murteessa. Nee hidhaa teessee.
Maal gootan? waggaa 20 irratti dabalanii 20 doositti dabalanii taa'ee si eeguuf aan promise. Waan takka Gara laafummaa kee agarra. Garuu isa biyyee isitti raruuf akkasii hayi tokko osoo hin gara laafummaa shamara. Never. Hayi fikira. Kanu osoo ati mana hidhaa jirtu dhiqachuun uffachuun natti hin tolu malee. Dhiqachuun uffachuun miti doon kabiraa haguumu. Gisee ati akkasiin lubbuun sa keessaa baate anis hogguusumaan dura hin jiraadhu hin danda'u because tinfaashiin kiyyaa already bara maa yaada jijjiirte malee mana jijjiirte sararatanyaa qayxarte masgiida ijaarte wanna tingoon hin jiru bar mana duraanii diidde harawa ijaarte wanna tingoon hin jiru garuu waan takka siimuu hundi gina mana ka bolokkeetti ijaaruu murteessite moo qorqoorroodha nasihaa takka asirra siimuu Qorqoorroo ati keessa jirtu bolokkeetti ijaara jedhee. Obs ibsisha ati arraa ammoo wallaahi lakkaa ibsisha akkasitti jaalfadiiloo akkas jette ibsisha gaafa ijoollee wallaahi jaalfadiiloo akkas jette Ingiliffa ta'e bakka sana hin dhageenye malee na dhageenye. Gaafa doktorii. hin jenne Dhibbintoo jedhe. wallaahi hin jenne jedhii Inni kanas takakkalee. mee maal jette qorqoorroo ati keessaa duute bolokkeettiin ijaaraa Ijaaraa jedhe. wallahi hin jenne Mana diigee hin jenne atiin. Diigee asaaddas hin jenne. masgiida sadaqatul jaariyaa si jaaraa eessaa nyaattaa isin naan jennaan nyaata maatii fi ibsisaa dhaqaan jeen kan lafa fi yeroo mara namni si danda'a jennaan Ani gisa sadi bichaa dhuftee baata. Nyaata keenyaatti wulliq. saraatanyaa hayyada mana Ila kuloo mana haaraa sanii fuudhu. maalumaaf sarratanyaa Saraatanyaa mana haaraa ijaaratanii galchuuf. akkam taatu ganda namaa irra deema na dhageeffadhu du'ee biyyeen na nyaattee osoo hamma fedhe dhukkubsadheetii waan barbaade ta'e sarratanyaa nyaata sitti hin kennitu. obboleettii Bada dalagee misha dalagee yoo Inni kana bara mana namaatii maal jilbaan deemee nyaata kan keessatti si dhiyeessee misaa qursii irraatii kan kee nyaatta malee sarratanyaa nyaata si dhiyeessite nyaata sarratanyaa si dhiyeessite nyaata. yoo harra ibsaa Sadaka su'aa fi inni manuma duubatti galee masgiida ijaaree mana ijaaree dhufa jedhu erga si ijaaretti si waliin awwaalamu jechitti maal gochuu. Yaa nama bara amma osoo inshaan lama filan bu'aan biraa jedheeti bari hin amanu bara nama maaliif jennaan Sarraatama jedhanii fuudhanii beek sarraatama jedhanii mana haaraa isaanii sarraatanyaa kan isaa erga si Yoo lamaan ijaaranii. fakkeenyaaf daa'ima qabaatanii jarri lamaan jiga du'an isii biraa Hin qabanii jarri. jedhee jaalfaadiloo yoo du'e daa'imman sana eenyu guddisaaf kan akkas jedhu. Eenyu guddisaaf. Rabbi haadha abbaa. Ijoollee rabbi guddisa. Rabbi guddisa. mee carruma takka maal ka haati amma deettee amma irraa duute rabbi guddisaan jiru. Rabbi guddisaa hin jiru. Sababnummaan si baana dhufuuf akkuma niitii biraan dabalannee jira. Maal godha jedhee qabeenya isaa guddaan Amma Faana duutaa osoo maatiin duute rabbi fi haadidu ati faana Ana yoo ta'e duutaa. amma an akkas hin godhamu. Maakiin yoo akkuma ta'e waan isaa nama fakkeenyaaf osoo rabboon godhini osoo maakiin duute biraa haftaa ati hagam biraa hafta. Inaaf achitti waliin ofi gachuuf malee deemu. Kun akkana dhiirri. Maal ganaa sadaqaa baasee Kana akka isaa inni sadaqaa baasee ganaa mana ijaaree masjida.